jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu idilee galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin Annaimaa Umari. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa hoggantoonni fi miseensonni ABO seeraan ala hidhaman akka hiikaman gaafate. Daayireekteriin olaanaan komishinichaa Dr. Daani'el Baqqalaa hoggantoonni ABO saffisaan gadhiifamanii beenyaadhaa argachuu qabanii jaani. Dabalata oduu tanaa Muhammad Fantaalleerraa dhageessu. Komishiniin mirgaa namoomaa Itoophiyaa gabaasaa dhimma kan ilaalchisuun baaseen hoggantoonni fi miseensonni ABO dhimma isaanii irratti qorannoo taasisuun manni murtii wabiin akka bahan murteesse. Galmeen himannoo isaanii cufamee bilisaan manni murtii kan geggeesse. Kanneen himanni wayituu irratti hin banamnee fi abbaan alangaa himanni akka irratti hin banamne kan mirkaneesse. Hidhaa keessatti akka argaman hime. Hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo kunneen hidhaadhaa hiikamuun otoo isaan irra jiraatu baatiiwwanii hanga waggaa lamaa turtii ta'uuf bakkeewwan garaagaraatti daddabarfamuun seeran alaaman hidhaa keessatti akka argaman eere. Hoggantoonni kunneen qabiinsa fi reebicha irratti raawwatameen miidhamuu qaamaa fi rakkoo fayyaaf saaxilamuu komishinichi ibsee jira. Daayireektarri olaanaan komishinii mirgaa namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa hoggantoonni ABO yeroo dheeraaf seeran ala hidhamuu eeranii saffisaan hiikamanii beenyaanis kaffalamuu fi qabaa jedhanii jiru. Dabalataanis murtiin mana murtii irra deddeebiin cabaa namoonni seeran ala yeroo dheeraaf hidhamuun aangoo seeran alaa fayyadamuu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmicha qoratee tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Komishinichatti komishinarri mirgaa siviilii siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa Dr. Abdii Jibriil gama isaaniitiin keessattuu hidhamtoonni hoggantoota siyaasaa ta'uu isaaniitiin miidhaaf akka hin saaxilamne eegumsi godhamuufitu irra ture jedhan. Gochaan ta'aa jiru garuu kan ta'uu qabuun faallaa tahee akka argame himanii jiru. Dhimmi qondaaltotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo saffisaan furmaata argachuu akka qabus hubachiisanii jiru. Haala qabiinsaa hidhamtoota ilaalchise komishinichi yeroo qorannoo qoratetti hidhamtoota dubbisuu eeree hidhamtoonni yeroo qabaman yeroo poolisiin qoratuu fi mana hidhaa keessatti mirgi namummaa isaanii dhiibamaa akka ture natti himanii jedhe. Reebicha irratti raawwatame bakka dhiphaatti hidhamuu, hanqina qulqullinaa, hanqina nyaataa, tajaajila fayyaa dhabuu fi dhiibbaa qalbii irratti raawwatameen dhibee fi miidhama qaamaaf saaxilamuu komishinichatti himanii jiru. Komishinichi afgaaffii bakkatti argamuun ilaaluu akkasumas sanadoota garaagaraa xiinxaluun qorannoo qorateen hidhamtoota irratti dhiittaa mirga namoomaa raawwatamu akka mirkaneesse beeksisee jira. Kana waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa hoggantoota fi miseensota adda bilisummaa Oromoo kanneen mara saffisaan akka hiiku warreen himanni otoo irratti hin banamin yeroo dheeraaf hidhaa turanis himanni haqaa yoo irratti hin dhiyaanne hidhaadhaa akka gadhiifaman gaafatee jira. Qaamoleen nageenyaa naannichaas murtii mana murtii kabajuu akka qaban komishinichi hubachiisee jira. Qaamoleen namoota kanneen irratti reebichaa fi dhiittaa mirga namoomaa raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatamuu akka qabu himee jira. Namoonni seera malee hidhamanii dararaman immoo beenyaa argachuu akka qabanis beeksisee jira. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa magaalaa Finfinneetti manneen barnootaa afaan Oromoo barsiisuu hin qaban jechuun hokkara kaasuu itti fufanii jiru. Kaleessa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaa aanaa 12tti mooraa manneen barnootaa cabsanii seenanii hokkara kaasaniin adeemsi baruu fi barsiisuu akka dhaabbate barsiistonni, barattoonni fi maatiin barattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Humnoonni kunneen alaabaa Oromiyaa buusuuf yaalii taasisanii akka turanis ibsameeti jira. Manneen barnootaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti afaan Oromoon barsiisuun hin danda'amu, alaabaan Oromiyaas dhaabbachuu hin qabu jechuun humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa hokkara manneen barnootaatti kaasu erga jalqabanii bubbuleeti jira. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa caasaa biiroo barnootaa fi manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessa nam'anii jiran yeroo galmee barattootaa irraa jalqabe shiratti turanii jaani. Barattoonni, maatiin barattootaa fi barsiistonni barattoonni akka hin galmoofne gochuuf galmee dhoksaa akka turanis ibsaniiti jiru. Ammas gochuma wal fakkaataatti humnoonni kunneen akka jiran eeranii jalqabama yeroo galmee barattootaa gufachiisuuf socho'an tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuutu irra ture jaani. Barattoonni, maatiin barattootaa fi barsiistonni kan yeroo sana qofa miti har'as humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa adeemsa baruu fi barsiisuu sababa kanaan wayita gufachiisan mootummaan callisee ilaaluun rakkoo biraa akka dhalu himanii jiru.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gocha kana callisee ilaaluun akkaan nu mufachiisee jiru barattoonni, barsiistonnii fi maatiin barattootaa. Waboon zoonii giddugaleessaa waraana bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waboon akka jeetti godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa sulultaa magaalaa Kanteer Jaamtu keessatti kaampii waraanaa bilchiginnaa irratti tarkaanfiin kan fudhatame. Kanaanis loltoonni bilchiginnaa 16 ajjeefamuu fi 25 caalaan madaa'uu himeeti jira. Tarkaanfii kana boodas waraanni bilchiginnaa kaambicha gadhiisanii akka bahan himameeti jira. Waboon tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhatu cimsee akka itti fufu beeksisee jira. Salaalee godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsootti mootummaan dargaggoota nagaa mana isaanii taa'anii jiran hidhaatti guuree akka waan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatanitti dhiheessuun gocha saalfachiisaadha jedhu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii kennan miseensi waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan ja'amee kan miidiyaa mootummaatiin afarfamaa jiru dharaa jaani. Dargaggoonni kunneen dargaggoota waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata wayiitu hin qabne ta'uu eeranii warra kana humnoota mootummaatu ganda keessaa guuree mana hidhaatti naqee ture jaani. Warra kana amma immoo miseensota wabootu harka kennatan ja'amee dhihaachuun waan saalfachiisaa mootummaa irraa hin eegamne ta'uu himaniitti jiru jiraattonni. Diraamaan akka kanaa murna kanaan dura aangoorra tureeyyuu kufaatii irraa hin baraarree ja'anii jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxeetti ajjechaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa hammaachuun dhagahame. Tibbana godina Matakkal aanaa Dibaaxeetti dhalattoonni Oromoo 2 humnoota mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Giiphoo jedhamutti waraanni mootummaa bilchiginnaa dhalattoota Oromoo 2 ajjeesuu jiraattonni himan. Dhalattoonni Oromoo ajjeefaman kunneen obbo Warquu Waaqjiraa fi obbo Lammeessaa Waaqtolee jedhamu jedhu maddeen odeessa kana nuuf qoodan. Obbo Warquu Waaqjiraa wiixata dabre maatii isaanii humna waraana bilchiginnaatiin qe'ee duraan irra jiraachaa turan irraa buqqaafaman dubbisuuf osoo deemanii waraana bilchiginnaatiin itti dhukaafamee ajjeefaman jedhu jiraattonni. Maatiin obbo Warquu qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafaman iddoo qaamni isaaniif dirmatu hin jirre qubatanii akka jirantu himame. Obbo Warquun maatiin isaanii humnoota bilchiginnaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaafaman gadadoo beelaaf dheebotiif waan saaxilamaniif midhaan ittiin lubbuu isaanii tursiifatan bitanii geessaa fi osoo jiranii ajjeefaman jedhan jiraattonni. Obbo Warquun duras buqqaafamuu maatii isaanii hordofee sodaa cimaa waan qabaniif maatii isaaniitiif midhaan bitanii geessuuf qaama bulchiinsa naannoorraa eeyyama fudhatanii akka ture ibsanii jiru. Humnoonni bilchiginnaa garuu lubbuu nama nagayaa galaafatanii jedhu jiraattonni. Obbo Lammeessaa Waaqtolee ammoo dilbata dabrim ilaalcha siyaasaa faallaa mootummaa qabda jechuun erga qabanii boodam osoo mana hidhaatti hin geessin ajjeesanii reeffa isaaniitis gatuutuun ibsame. Matakkalitti waraanni bilchiginnaa imaammata uummata Oromoo gandootii keessa jiraatan hunda keessaa buqqisuu fi bakka isaan tajaajila hawaasummaa argachuu hin dandeenye qobsiisuu raawwachuu saganteeffatee hojjetaa jiraachuus jiraattonni garasii OMN'f yaada kennan ibsanii jiru. Haala kanaan gandoota hedduu keessaa hawaasni Oromoo Matakkal humna waraana mootummaa bilchiginnaatiin buqqaafamaa jiraachuus addeessanii jiru. Uummata humnaan ganda isaan keessa jiraatan keessaa buqqisuun kun gandeessuu bara dargii waliin wal fakkaatas jedhu maddeen. Godina Matakkal keessatti ajjechaa hidhaa manaa fi qabeenya barbadeessuun akkasumas humnaan qeerraa godaansisuun waraana mootummaa bilchiginnaa fi garee shororkeessaa Amaaraa Fannoo jedhamaniin ilmaan Oromoo fi Agaw irratti raawwatu jabaatee itti fufee jiraachuus odeeffanneerra. Weerarri lafaa aanaa Fantaalleetti humnoota mootummaan Amaaraa bubbaaseen gaggeeffamuu cimee itti fufee jira jaame. Lafa qabiyyeen ishii kan aanaa Fantaallee ta'e qorkee dabalatee hanga lafa arroollee bal'aa gahu bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa dhuunfatee jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Duulli babal'ifannaa lafaa gama aanaa Fantaalleetiin gaggeeffamuu karoora yeroo dheeraa giddugaleeffateeti kan jiran jiraattonni kaayyoon isaanii guddaan karaa baaburaa guddaa Itoophiyaa fi Jibuutii gidduu deemu to'achuudha jedhu jiraattonni. Qorkeen ammoo lafa handhuraa daandii Adaamaa fi Dirree Dhawaa wal qunnamsiisuu akkasumas karaan baaburaa keessa dabruu irra jirtu waan ta'eef taappellaa bulchiinsa naannoo Amaaraa kan aanaa Minjaar Shankooraa jiru irra dhaabbachuun handhureeffachuuf
maadheeffatanii jiru. Lafti arroollee bal'aa araddaaleen akka Eddoo, Borbor, Malkaa Jiloo, Haroo Arbaa, Ulaagaa, Xinniinjaa fi kanneen biroo bulchiinsa naannoo Amaaraatiin dhuunfatamanii jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa humnoota addaa faannoo fi milishaa bobbaasuun lafa weeraraa jiru gara fuulduraatti hanga magaalaa Mataa Haraatti weeraruuf karoora akka baafatan maddeen keenya eeraniiti jiru. Mootummaan Oromiyaa gocha kana cal'iseetuma ammaas ilaalaa jiraa jaanii jiraattonni. Muhammad Fantaalleettu gabaase. Dubbi himaan ministeera Haajaa Alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii mootummaan Tigraay yeroo lammaffaaf nu waraanuuf qophiitti jiraa jaanii. Lolli kaaba Itoophiyaa marsaa lammaffaaf eegaluuf akka jiru kan ibsan dubbi himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii lolli kun qisaasama guddaa utuu hin dhaqqabsiisin addunyaan gidduu seenuu qabdii jaani. Lolli kaaba Itoophiyaa waggaa tokko oliif bifa jabaa ta'een adeemsifamaa kan ture yoo ta'u ji'oota muraasa dura marii keessoo eegaluu Biltsiginnaa fi TPLF'n qabbanaa'ee ture jira. Mootummaan Tigraay immoo rakkoo kan uumaa jiru mootummaa Itoophiyaa fi warreen isaa tumsan ta'uu ibsuun marfamni Tigraay irra jiru akkuma jirutti jiraachuu dhiyeessiin gargaarsa namoomaa mootummaa federaalaa gufataa jiraachuu lafti Tigraay hedduun ammaas humnoota Amaaraa fi kan Eertiraatiin qabamee jiraachuu himata. Kun furmaata hatattamaa hin argatu taanaan filmaata biraaf dirqamnee jira mootummaan Tigraay. Oduu teenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa baqattummaan biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraatan haalli jireenyaa itti hammaachuun rakkoof saaxilamanii jiraachuu himani. Mootummaan biyyattii magaalaa haaromsuu sababa jiruun diigumsa manaa jalqabuu hordofee lammiileen hedduun manneen keessa jiraachaa jiran irratti diiguu fi rakkoowwan adda addaatiif isaan saaxilaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Jiddaa himanii jiru. Dabalanni oduu tanaa akka armaan gaditti dhiyaata. Warreen manneen hidhaa garagaraatti hidhamanii jiran kanneen 100 ol ta'an hanga ammaatti furmaata dhabuun dararaa hammaataa keessummeessaa jiru. Amma immoo rakkoon biraa dhalatee jiru lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa jiraatani. Dhalattoonni Oromoo magaalaa Jiddaa jiraatan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennaniin seeronni haaraa bahuun lammiilee Itoophiyaa irra rakkoo guddaa geessisaa jira jaani. Haalli namni keenya Saawud Arabiyaa keessatti keessa jiru haala baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Namoonni keenya kan hidhaa jiru akkasumatti mana hidhaa jiru. Namoonni 100tti lakkaa'aman sanii ol warri ta'u mana hidhaa jiru. Warra mana hidhaa qofaa miti. Warri ala jiru baay'ee rakkina cimaa keessa jiru. Ijoolleen xixiqqoon haawwanni namoonni maatii qabu maatii ofii gara biyyaa galfachuu hin dandeenye. Imbaasiin biyya kana jiru disipaasee yeroo duraa kennee namoonni tokko tokko galaa turanii sunillee cufatee jira. Sababaa wanni cufateef hin beekamu. Asiin immoo mootummaan biyya kanaa magaalaa haaromsa jedhee guutuu diigaa jira. Kana malees mootummaan biyyattii magaalaa haaromsuu sababa jiruun diigumsa manaa jalqabuu hordofee sababa kanaan lammiileen hedduun manneen keessa jiraachaa jiran irratti diigamuu fi rakkoowwan adda addaa isaan qunnamaa jiraachuu jiraattonni himani. Magaalaa Jiddaa keessatti gandoota lammiileen keenya keessa jiraatan irra hedduun diigamee jira kan jedhan namoonni yaada kennan kanneen hafanis itti karoorfame warreen keessa jiraatu irraa bishaanii fi elektirikiin muramee jira jaani. Namoota yaada nuuf kennan keessaa namni tokko manni isaa diigamuuf guyyaan kennameef guyyaan 10 qofti hafuu himuun yaaddoo kanaatiin hirriiba dhabaa jirraa jee. Haalli baay'ee ulfaataa uummanni mana keessaa ba'aa jiru. Fakkeenyaaf narraa qabeetii gandaan jiru amma guyyaa 10 booda diiguuf deemu. Yoo asii baate immoo gara biraatti mana biraan argattu 30-50 jedhaniini waggaa malee kafaltu. Duraan immoo namni naannoo kanatti akkuma ji'aan kafalee birrii 500 reyaala 500 galaa ture. Amma reyaala 30-40 jedhaniini namni kana hin qabu. Haalli baay'ee ulfaataadha. Yeroo ho'aa ta'uun dubartii fi daa'imman mana dhabuun dirree irratti faca'an hedduun dhukkubsatanii dararamaa jiru. Gara biyyaatti galuufis akka duraa haalli mijataan hin jiru jedhani. Imbaasiin Itoophiyaa rakkoo lammiilee kanneenii furmaata tokko malee ilaalaa akka jirus komatanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun idilee galgala kanaaf qabannee isaan gammaatii daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti muun isin faana tan turte Neemaa Umarii gama kiyyaan nagaatti isiniin jecha.